goda malee 20 century tana keessatti akkamitti ijoolleen Oromoo aarsaa kafalti akkamitti dhumti ijoolleen Oromoodhaa isin harkatti Polisi tana khatti gaafatama qabu Shimallis Abdiisaa sitti gaafatama qaban awwaan bira sin jechuu barbaadeetiin please ijoolleen Oromoodhaa Oromiyaa keessa qaxxayii fuudhii hidhaa kaayi please lubbuu namaa qisaasin godhina rabbuma sodaadhaa mi qisaasin godhina ijoollee tana bilaas ijoolleen tun bilaashi dhumaa jirti garaanu dadhabiyaa obboleessa kiyya dhallee garree ilmoota tan bakka nuti fiixenya jaallu tan haalitu dukkanmatti bilaashitti poolisiin Oromiyaadhaa lubbuu namaa balleessaa jirti addunyaa tanarra maqaan keessan badee jira dhugaa rabbi walitti himnaani genocide deema Oromiyaa keessa jechaa dubbachaa oolan ala kana miidiyaa faranjii kana dhageeffadha wanni dubbachaa oolan gartee genocide Oromiyaa keessa deema jechaa jiran lubbuun namaa bilaashi bahaa jirti Shimallis Abdiisaa dhoorkinurraa saree maraatu galchi magaalaa keessa qaxxee akka heeraa fi seeratti koortii geessi koortiidhaan gartee qaxxaasisi malee ijoollee tana lubbuu namaa balleessina Please, himballeessi lubbuu namaa saree maraatu magaalaa keessa gallakkiste tawaata kallee heeraa fi seeran beeyne ta lubbuu namaa balleessaa jirtu tana please Shimallis Abdiisaa dhoorki saree maraatu ta'e tana galchi magaalaa keessaa gartee namni ilaalchaan akkamitti akkuma wayyaaneen dur gartee kun ilaalchaa adda bilisummaa Oromoo qaba maarree qaba jinni qabeetti akkam ijoollee qaccee balleessi lubbuu namaa mee rabbi sodaadhu mee maaltumaa si dhaggeeffamame mootummaa ati irra jirtu arra namni alagaan bulchaan jiru alagaan ajjeesaan jiru lubbuu Oromoodha ajjeesaa jiru ijoolluma Oromoo ajjeesaa jira haya kun akkami mee kun kasaaraa guddaadha Oromoo Oromootiif ummanni Oromoo barakama alamanni bar dhukkuba guddaa liqimsanii deemaa jiranii Shimallis Abdiisaa rabbii kee sodaadhu Shimallis Abdiisaa saree maraatu magaalaa keessa gallakkifte lubbuu namaatiin qisaas godhaa jirtan tana please rabbi irraa si gaafata dhugatti amantii wanti amantuun gaafadhu sodaadhu titi gartee ijoollee saree maraatu tana magaalaa keessaa galchee saree maraatti lubbuu namaa balleessaa jirti lubbuu gorfamuu dandeessu lubbuu qaceelamuu dandeessu lubbuu bilaashitti ajjeesaa jirtan Please, lubbuun talagaa naa jiraatu qaxxaa akka biraatti lubbuu namaa ajjeesisna please meera saasuma abiyyi gartee walii gaffiigee maallaqatti baasee bite sakkisaasin godhina lubbuu namaatiin lubbuu nagayaatiin qisaas godhaa jirtan kaayamee xilaataaf kaayyadhaaf saasni san seef haa ta'u doolaara bar bilaashitti taphachaa jirtanii bar please seef godhaa lubbuu Oromoodhaa isin harka badaa jirti lama datti aansee biizinasii karaa gartee harargee akka beeytanitti daaraa gootanii jirtan harargeen akka beeytanitti daaraa gootanii jirtan Prime Minister Abiy Ahmed waa'ee jimaa harargeedhaa quba qabda rakkoota nagartee nufuur isin jaanii gizee meeqara dhibbara sitti himachaa oolan Abiy Ahmed kabajaadhaan obboleessa kiyya kabajaadhaan isa kadhadhaan waa'ee harargeedhaa ugu dhibbata akka gartee paarlaamaa sanitti illee himanii jiran dhageessee jirtanii beeyta qabeenya hawaasaa badaa jiran mallee wanni kun furmaatan harkanne Prime Minister Abiy Ahmed kabajaanis gaafadha obboleessa kiyya qaali garteena mee dhageessee jirtanii beeyta waan kana gartee waan namni sitti himu mitaraa takkara lamarra sadiira dhageessee jirta waa'een gartee harargeedhaa gartee ni beeyta tolchitee bareechitee beeyta waa'een kun furmaatan harkanneen maaliif furmaata dhabe mikniyaanummaa furmaata dhabeef maali ati Prime Minister addunyaati Prime Minister Itoophiyaati gartee waliigala gartee aja khaymalatti wanti takka wanti taata kalleen jirtu haya harargeen qabeenya siin qabdu wanni siin harkaa qabdu wanni siin qabdu guddaan jimaan kun gartee irra gubatee makiinaa meeqaan tan balleessan nuti miskiina keenya nyaata qabeenya hawaasa keenyaati harakkataa keenyaati qabeelawaa keenyaati wanni kun badaa jira wanni kun banni badaa jirtu jimaan eega fe'amee gaddeeme booda jimaa fuudhanii karaa tambisanii jimaa gubanii karaarra gannaqan kun qabeenya hawaasaati miskiina meeqaa kanarraa fatan miskiina meeqaa ilmaantu guddifatu miskiina meeqaan tam ijoolleetti barsiifatan miskiina meeqaa qonqoo feeggatan yoo waan rakkoo jirtu tana furmaatatti ilaalle haya bulti akka migaa jireenya hawaasa keenya akkamta hawaasni harargee badee jira jimaan keenya badee jira jimaan keenya gartee deemutu hin jiru jimaa qabanii warri gartee itti gaafatama jibruu kaakatee ni beekte rakkoon bika jirtu rakkoo tana gartee furmaata katti kannuu danda'u si malee namni biraa tokko hin jiru namni furmaatatti kannuu danda'u Shimallis Abdiisaatii fi Prime Minister Abiy Ahmed malee nam tokko illee hin jiru isin warri furmaatatti kannuu danda'u harargee maaliif furmaanni si kumaan furamne rakkoon harargee maan furamne maaliif gartee namni kun dantaa dhuunfaa namaatiif baru itti fayyadamu jira mal isin itti fayyadamne hawaasni itti fayyadamne maali rakkoon tun gartee akka gartee wal jaaranii akka mani gartee yaa'ii isin kaasa barbaadamu maal furmaata barbaadan jumaan harargeedha furmaata barbaada gartee harargee biizinasni harargeedha maali furmaatatti hin gooneen akkami furmaatatti gurra dabdanii tun dandeettii qabdan humna qabdan taankii qabdan baankii qabdan waajjira qabdan gartee tilfoona tokkoon Abiy Ahmed yoo dhorkuu barbaadde dhorkusuu dandeessan Shimallis Abdiisaa tilfoona tokkoon gartee jimaan harargeedhaa kun maaf akkana ta'a jetteeni namticha san gartee namticha jibruu korra taa'u san dubbachuu dandeessanii maaf furmaata laanneef manni keenya gabaa jiran manni keenya rakkatee jiran manni keenya booyaa jiran
Umanni keenya gartee jimaan isaanii yoo deemeen gurguramneen Somaalee maallaqa fudhattee kuttiin itti ol hin deebistuun jimaan akkasii gubatee karaarra gannaqamaa jiran. Jimaan kun booyaa jiran umanni taraata karra lamarra sadiirra afurra umanni booyaa himachaa jiran. Isin bira ilaa finfinnee dhufan ilaa gizee beeka dhaqanii gartee jubruu kabika jimaa isa bika qarata tarkarataniin qarata dhorkanii qarata haa itti godhaniin deemuu dhorkanii jimaa fuudhanii aduu keessa xoolaqee jimaan gannaqamaa jiran. Deemaa peejitiira dhaqalaadhaan. Abiy Ahmed gartee Prime Minister gartee sitti himamee jiran rakkoota takka beeytan. Osoo beeytanii furmaata maatti godhuu dadhabdan. Jimaan argee furmaata harkachuu qabu. Yoo gartee hawaasni kun gartee haa beelawee gartee takkaanii faafixanii yoo itti taate ficcisiisaati gartee haa fixanii akkasitti itti biimaani haa beekaniini. Yoo akkas taate malee wanni biraa takka illee hin jirtu furmaata harkachuu qaba jimaan argeedha. Jimaa hargeedha yoo furmaatatti kanniin uummanni keenya beela badduu keessa jiran. Uummanni keenya karaarra faca'anii jiran. Uummanni kun furmaata barbaada. Uummanni kun gartee finfinnee bichaadha kasallee xaafii gartee nyaata guutanii irra deddeemtanii uummarra harargeedha nu quba qabu hin jiru. Uummanni kun akkasii wajjin beelaa fi dheebuu wajjin sappoortii sin godhee sin jala taa'u jira. Akka ajaa'ibaa sappoortii sin godhu jirti harargeen akka ajaa'ibaatti. Walumaan beeynaami harargeen kanii fi gartee makiinaa hin qabne makiinaa dagatti dachiin qottuun kan qabne harrallee toonte obsan charii tanatti gartee akka haafaadhaan dachii qotattu dongoraan dachii qotattuun. Kagartee rakkoo meeqa qabduun san dhiistee mootummaa teenyettee gartee sappoortii sin godhaa jirti kan sin godhaa jirtu akka furmaata dhabde dubara. Jimaan harargeen rakkabi jira. Yoo beeytanii miti. Hayiga qarannee kana ta'uu qabaa qarannee kas ta'uu qabaa maallaqa kana fiduu qabaa jettan. Okay uummanni kun yoo dalagu baate warri biizinasa yoo dalagu baate yoo gartee maal dalaganii maallaqa kana fiduu baatan akkami qarata kabalanii. Qaraxaa miti bar hawaasni kun bar akkami maal nyaatee maal dhuga. Uummanni bar waan nyaatu dhabee jira bar. Uummanni waan dhugu dhabee jira bar. Uummanni bar rakkoon isaanii bar samii xooyxee jirti bar. Jireenya kana qaala'ee kana wajjin. Haya magaalaan gartee qullaa taatee jirti. Magaalaan gartee biizinasni harargee du'aa jira. Wanni du'uuf maali? Rakkoon bikka jirtu sana ni beeytanii rakkoota namaan furre. Rakkoon harargee furamuu qabdi. Harargeen gartee beelawaa jirti ammaan tan. Rakkoo badduu keessa jirti. Uummanni keenya sadaqaadhaaf karaarra bahee jira. Hayi kam godhan uummata kana cufa. Hayi beelaan uummanni kun keessa karaarra bahee jira kam godhan. Biizinasa kan qabu biizinasa sanarraa gartee kaan bishaan gurgura, kaan gartee baala gurgura, kaan gartee jimaa gurgura, kaan gartee naggada adda addaa qaban. Yoo jimaa san gidduu kute gartee uummanni kun ni agaba. Safarta karaarra taafa. Hayi uummanni keenya akka beelaan dhumamu yoo barbaadan malee maaliif rakkoon harargee furamne? Rakkoon harargee akka furamtu barbaanne. Maaliif gartee biizinasni kun gartee warri ichirra taa'ee qarata kanaaf gartee afaan banu warri itti gaafatamaan gartee bika jimaa kana gartee qarata isaa kana godhu kuni maaliif gartee furmaata bar Abiy Ahmed cufti isaaniitu banafita mataa isaaniitiin malee siifillee dalaguutti hin jirani bar korraapshin uummata hattuu kana maal likkiin galchine warri qarata irra jiru korraapshin hattuu hawaasaan tolle siifis hin tolle uummataa fi ati warra daasii qabaa jiru uummata hattoota korraapshina kana kaasa kanarraa. Ummata corruption ummata badaa jira maqaa isaanii simsirtirii dhabu footoo isaaniitti wajjin maxxansuu danda'a hattoota jira bika kana hattoota kana gartee maalikiin galchiniin dur gartee basaayyeetii fi gartee zaazeemas finitti itti fayyadamu tureen amma hattoota isin barattanii gartee achirra keessan jubruu kurra keessan isaanitti fayyadamaa jiran. Abiy Ahmed multi millionairota naasitti himaa ummanni gartee corruption gartee keellaarra jiran san gartee they are multi millionairota siifis hin tolle hawaasaaf illee hin tolleef kiisha isaaniitiif tolanii jiran Abiy Ahmed. Gartee cufti siitu bu'aa mataa siitti jirti malee siifi sin tolle uummanni kun hattoota uummata korraapshina keellaarra jiran korraapshina gartee itti gaafatamaan gartee jubruukaatii fi jinniinii fi gartee walumaan dhahi cufa isaaniitu warri gubbaan yeroos dantaa mataa isaaniitiif malee hawaasaa fi gartee tolaan jiran gartee gibira sii galchaan jiran hattoota kiisha isaanii keessa fayyadamu jiran cufti nu korraapshina hattuudha. Hattoota isaaniiti hattoota kana gartee likkii galchuu kan danda'u si tilfoonota kan galchuu dandeessa. Maalikiin galchineen hawaasaa bu'aan qaban siifillee bu'aan qaban waan takka hundi bu'aa qaban jiru dantaa xiqqimii isaaniitti deer maltii miliyoonota cufti isaaniitu akkawatti maqaa dhibbata kaan maqaa shanyiitiin maqaa gosaatiin kaatee jirti maallaqa deer maltii miliyoonota funyaa muranii afaansi kaa'uu jiran gartee siifis hin tolle hawaasaafis hin tolleen uummata korraapshina kana kaasi. Yoo kana kaasuu baatte gartee warri hawaasa taphachuu jiru uummata gartee angaa'ota gartee bika wantirra jiru bulchiinsa gartee keellaarra jiru bulchiinsa gartee itti gaafatamaaf maarree fi jubruukaa fi jinni gartee itti wali qabamtee jirtu they are multi millionairota maqaa warraatiin maqaa faamiliitiin gartee gubboodhaa amma harargee keessa wali deemaa jiran makiinaa geesseetti dalagaa seenuu dandeessa. Mana bittee faayida gartee qulfii nama meeqaatiin gama duubaatiin nama meeqaan wali qulfii walii kananiiti angoora dhufu jiran. Hattoota korraapshinoota kana gartee wali qabdee taa'uu maal hawaasaan tolle siifis hin tolle gartee biyyaafillee hin tolle faayidaan qabdu tanneen kootoo uffattee gisee parlamaan gisee geesse kootoo dhiibdee dhuftiin yoo gaafatte deebitee maa parsanatti tokko maan gaafanneen waan takka zeeroo quban qabdu akkamitti maallaqa fuudhaa akkamitti ala geessaa akkamitti eessaan kaayyadaa baankii tam keessaan kaayyadaa eessaan kaayyadaa maallaqa sanirra mala baasaa oolte takka hawaasaa dhaabbattee hawaasaan daleebi hattoota korraapshina gartee jubruu korra jirtu na kaasuu qabda.
yoo kanan kaasii furmaanni hin jiru ummanni sirra wal jaaraa jiran ummanni gartee gabbee hiriira ba'uudhaaf illee amma beelaan kaftahanii jiran gabba'uu xiqqashoo fi as gabba'uuf deeman amma booda eegiin beelaan du'anii jiran karaarra faca'anii jiran akkamitti ta'an ummanni akkamitti jiraatan bishaaniin qaban jireenyi qaalee jira biddeeni qaalee bishingaan qaalee waan cuftu qaalee jira ummanni beela lubbuun jiran akkam akka ta'aa barbaadan ummata korraapshin hattuu kana maan kaafu poolisiin oromiyaadha eenyuuf qawwee qabattee deemtanii isinis uummata ajaa'ibaati eenyuuf qawwee qabattanii yaatanii namni si qawwee qabataniif deemtanii maal hawaasa keessa miidhaa jirtan warri gartee taraafiqaa ummata korraapshina ummata hattoota ummata korraapshina ummanni baddaan gartee warra gartee gubboodhaan gartee ilaa samii tuqamee jiru warra gartee wayno gubannee bara eenyu dhiifnisa yaa oromoo mee nu gargaaraame jira kana cufanii gaallatidhaan nu gargaara gartee warri isin miidiyaa kana gubbaa jirtan mee nu gargaaraane gaallatidhaan ummata korraapshina hattoo kana ummata gartee korraapshinaan guutamee jiru hattummaa isaanii tana gartee ni gaallatina gartee namni gartee osoo miidiyaa irraa osoo tun gartee hattoota kana sappoortii godhu taatan malee korraapshina ummata hattoota kana gartee ni gaallatina nu gargaara maqaa isaaniitii fi dalagaa isaaniitii wajjin bikkeenni dalagoo wajjin gaallatine finnaatiiti nu gargaara isin miidiyaa kana gubbaarratti wanni gartee oromiyaa akkanatti gartee ibidda daran akkana godhe warri waaqa warra nagaan jiru isaa jira bar miskiinota qabu jira malee gartee warri angoorra jiru isaan deeman multi-millioonota warri gartee angoota bulchiisara warri jiran they are multi-millioonota I'm telling you the truth okay warri miskiinni hoggaamu jiru kan dalagaa hin qabne maal dalagaa illee uummata baasaan jiranii bar isaan banafiita keessa isaanii irra jiran gartee corruption poolisiin corruption trafficni corruption warri gartee bulchiinsa jirtan warri bulchiinsa jiran gartee marii mana keessa dhumti mana keessa marii dhumteeti gartee dhaqanii waan san hojii irra si oolchanii miliyoona meeqa sirraa fuudhanii uummata corruption kana gartee kana gartee oromiyaa diigaa jiru kana gartee oromiyaa uummataaf nagaa buusuu dadhabeef uummata nagaa hawaasaa kana gartee itti yaadni isaan rakkisee isaan bu'aa mataa isaanii irra jiran bulchiinsi akka jirutti bu'aa mataa isaa irra jiran warri gartee namaan deemne jaanii kililirra gartee aangawoota warra finjee gartee ganda bulchina juu cuftin corruption jira hattoota ummata corruption gartee ummata faayidaa hin qabne aangoo fiddaniiti ummanni aangoo fiddan kun lubbuu namaa taphachaa jiran arra oromiyaa keessa laftee oromiyaa lafa dhiigaa taatee jirti ilmaan oromoo gartee gatiin taana kafalaa jiran maaliif kafalan kana cufa eenyu isaan gaafata eenyu kan isaan gaafatu hattoota kana eenyu isaan gaafatu jiran isaan warra corruption ummata badaa kana gartee oromoo miidiyaa kana gubbaa jirtan meenu gargaaraatiti ummata corruption kana mataadhaan telefoona isaaniitii fi footoo isaaniitii fi dalagaa isaaniitii wajjin isin gaffinaa nu gargaarame miidiyaa kana gubbaarratti yoo isinis numaa nama qabaata yoo hattoota kana sappoortii gootan malee nu gargaaraa gadi finnaan hattoonni corruption an guutamee jiru kana gartee aggaalatamuu qaban kanneen kana lubbuu namaa warra taphatu jiruun arra ijoolleen oromoodhaa qacceen oromoodhaa qeeroon oromoodhaa arra aarsaan taana kafalaa jirti lubbuun isaanii baabilaa shibbatti bilaashi wannummaa lubbuun namaa badduuf maal arra warri balleessaa jiru maal corruptionaa fi hattootaa balleessaa jiran gartee namni lubbuu namaa gartee bilaashi takkana harkaandee gartee eenyu ajaja kanneef lubbuu namaa balleessa ijoolleen qeeroon oromoodhaa bilaashi lubbuun sii badaa jirti ishii mallis abdii isaa siitti gaafatamaan lubbuu namaa ta'amma dura balleessu jirtuu fi ta'amma dura amma balleessee jirtutti gartee siitti gaafatamaan maaliif hattuu saree maraatte gartee ummata gartee dhiigaa ummata harka isaanii dhiigaa gartee kana cuf walii qabdee angoo fiddeen خات أنقف في الدنيا قرتي لبو جولي نجيا جولي قرتي برجو جرت جولي برنوت رجرتو لبو سالي بلاشي بلي ساجرا قنا سيت تجافة تمان نمني براخة تجافة من جرو قرتي أما تتازن مرة تنتو أما تخيسن بيأخو جانوي أما تعرف تاني خيسن وندقوتن أورم ولا فما تقداتي بر أورم بر أما تخنا مال دبرستيتوي قرتي بوي سمالي قدمالي هدامالي توميشمالي ونسين الراسيم أما تخنا مال دبرخنا قرتي ونسين الراسيم تمال كرا أورم كنا يوبك إيسي قرتي بر مداقيسي ساني تبر كوبا كنا جزء دي ملوكوس فكاتي درجة جيسي خنيا خمسة دلقا كبار warra gartee warra gubbanyaadhaa tu gartee gama keessaatiin gartee arra angoota sana dhufuudhaaf bar maallaqa bar manatti bar walii farramanii manatti bar mana bitanii walii kannanii makiinaa bitanii gama duubaatti miiliyoona meeqa walii hakkananiiti angoo dhufanii bar kana warri barnoota qabu tokko illee bar angoorra jiru bar ummata corruption ummata hattuu gartee warra dhiiga soogiddaani jedhi qatee bar angoorra dhufee angoorra jira bar darra kanaan gartee lubbuun oromoo bilaashin ma aarsaan kafalama ma aarsaa maaliif kafaltee oromoon arsaan sin kabaltu maal jolle tu me maal balleeste riizina tokko himaa jaamme jolle sarra shanatan maa bidanii gartee heraaf seeraaf hin dhiyeessine yoorri dhugutti jiraata arra lubbuun oromoodhaa akkamitti ilmoo oromootiin harka oromooti lubbuun namaa baddi arra lubbuun namaa akka malee badaa jirtiin kaballeessu jiru kuneen akkamitti ilmo oromootiin mootummaan harkaa qabeetan mootummaa harkaa qabatan lubbuun oromoo akkamitti sin harka baddi wallahi sabrina guddaa bartakka oromoo akka amma tuffatamteen beetu oromoo takka akka amma kana jibbatamteen leen beetu oromoo takka akka amma tuffatamteen beetu
Asos la shemale sabdi san gotti la cullo orumma tan qabatu taate nama yifi nafan galla je oromiya kasa makana ma oromo kana dayon kana garte ji sila likki galchu kan desan sila ifi nabiya amadu sila garte bar malazena yin bar nama kana jubar hidar ramba su bar malif nu kaba cisif arra oromo bar tu fatam te jirti kana cufa goru bar goru den desa bar la malazena yin bar nama oromo gafa malazena yin juru da fata kana nama oromo nama galla jun da kana gesani arra galla galla garte beji khese te galla sinjet kan is rafa wara ala juru kan garte san ma hera fi seran ra kam sifne goru den desa bar kan alba de ka shanu sura furatu bar kan goru da garte formata harge goru da de ka shanu sura furatu be khat lalu jirtu taate male mari gudi bada kada gese jirta parlama ka stile de gese jirta ko bakabda rakota rakko ban kam sinjan ko bakabda rakona harge furamu kabdi yo rakona harge tar furamu baate hawas ni khenya bela ganna kamene jon kala ganna kamene jon desi gare mo ta khanya bes gesaf من خيو من يرجع دامه بيلا بدو خيسة جراني كسليتو ما بقرتي ورا فين فيناتي فيس قرطني جالس نفس اللي تقرتي خيو ورا رجعتي فيس قرتي كام ديس في آجي صاف سليت أس في آجي صاف نهاتاس جي صاف كام نياريني قرتي فين فيني بتشافي متيبر أورومياني سي قرتني وربادي بار هارر جرامي قيو تكو خان بمن تركته ومتى بيليف جيسي نجاني تكاي سالي واقعته جيسي جيسو قرر وري برچرو جلوسن ورا قرابشن ومتى هاتو تاچ وري كم مجرا قرتي ومتى بدل لو جراني ما me shimane sabdi samali me surprise gotera deite malla le jira khana deite ne gorte bulchin suma oromiya khajuru khana garte kharar ge juru khana malik ama surprise gotera deite lalle ummato corruption khana ummato hatto ta khana garte ma bre deite ma surprise gote ma deite lalle chufa sanu ma deite lalle wan san ka bande merre de bibe de mi da kilalin wan san tigirani wan san tolanin lubun ma me kantami mani dajir garte umani oromo da hayone oromo me kantami mani da khajir jolle me oromo da me kantami mani da da namni be khun jurun way oromo wan jall def namni garte oromo radu botu jurun khawma ta khani gura kabani na garte dunya gutu ni jaawol ti guya gutu garte jaawol la nyani bra khorama namni rayu jurun mali fisini su rayan jurtu hayone si rayan juru be khan si rayan juru khagarte kesi rayan juru khashekha rayan juru khagarte hayota rayan juru tana garte sagale oromo da kawamte garte bilashi tar kharthona hanqatte jirti biyu masi qesa tandura si qesati garte oromo na ranta garte garbage hanqatte jirti khagode enyu shimale sabdi sati garte bulchise sati garte ummato corruption khana garte ma fi njirre bikra garte namni hawasa antolle mata abikasan dan deeti kan kamne be kom san kamne mata woni ta awsambal namni garte bulchise echu malechun hawasa garte dalab ifirra chaale hawasa di dalagudaf khagarte indale ndef malita na garabi amma be woni ta uf mali re hawasa khani mida malita an hawasa khanya mida bejra oromo na kan jurtu ti oromiya tan kesa hanka garte khadire te sawari te khana sim yasim boya jiran